يا نيريا جيسين غو ترجو يا نيريا بالچو دغويا أرنو هندافو gammachu dagguya arnu hundafu namni nura hafe kannutti hinafu namni nura hafe kannutti hinafu أرستيتشا فيه أرستيتي فانا إسينها تلجواليتي فانا إسينها تلجواليتي Shagi malgota balalomi jala wal fudanne banna turba rubi kana ya maki malgota balalomi jala wal fudanne banna Toleya amigi iratari fayya sinji bineya shaki bulti hoya tole jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fi iseetiif kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenya koo kan jaalala isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadde isinii dhiyaadhee jira hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turadha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadde isinii dhiyaadha akkuma jalqaba irratti argitanitti waan baay'ee nama gammachiisudha. Namoonni baay'een arguudhaaf baay'ee hawwii kan qaban kan ture guyyaa har'aa baay'ee namoonni makii fi ibsishaa jaalatan gammachuu hangana jedhamne keessa jiru. Innis maalin yoo jettan makii fi ibsishaan ni kaasaanii akka xumuranii qophii jira isaaniitiif jiranidha. Egaa viidiyoo mataa isaanii hojjetanii sirbaan kan gadi lakkifame gama yuutuubii isaaniitirraa guutuu viidiyoo isaanii guyyaa ni kaasaanii yookiin immoo yuutuub guyyaa qalabatii isaanii kan laaltan ta'a. Viidiyoo guutuu achirratti sirba isaan baasan sirba wajjin jechuudha. Sirba makii fi ibsisaa jedhu qofa sirba biraa makaa of keessaa hin qabu. Egaa haalli inni itti qophaa'e qophii ni kan ajaa'ibaati jechuutu danda'ama. Haala adda ta'een kan qophaa'e istaayilota garaagaraatiin jechuudha. Balbachuudhaaf baay'ee kan namatti toludha. Ta'uus kan qabu ta'uufis mala. Hundi keessanuu jechuudha. Hordoftoonni makii ooroo kan taatan hundumti keessanuu baga gammaddanii akka gammaddaniif abdiin qaba waan ta'eef baga gammaddanii baga wajjumaan gammanneen isiniin jedha. Oromoo guutuun hordoftoota makii faamilee makii bira darbee Oromoo guutuun akkasuma Itoophiyaa guutuun akka haala kanaan argitanii gammaddan abdiin qaba. Hundi keessanuu baga gammaddanii baga walumaan gammanne isiniin jechuun jaaladha. Dhugaa waan baay'ee namatti tolu haalli isaanii qophii isaanii itti gaggeessan maashaallah baay'ee kan namatti toludha. Haala istaayilii adda addaatiin haala baay'ee ammeezi ta'een haala nama fudhachuu dinqisiisuun adda addaatiin kan qophaa'edha. Egaa bara haaraa 2017 kana 2017 kan ture dhuma isaatirratti bara haaraa 2018 irratti kan gadhiifamedha. Egaa waan baay'ee namatti toludha. Egaa barri kun jechuudha haaluma isaan gammachuudhaan
gama fuula YouTube isaanii irratti viidiyoo akkas nama bashannansiisu kana nuuf gadhiisanii ittiin nu bohaarsan barri 2018 kuni kaabala jaalalaa kan gammachuu kan nageenyaa kan itti waan hunda yaadan argatan haa ta'uuf jechuu hunda gatinaa hundi keessanuu jedhaanidha. Egaa namni tokko kaayyoo qabaa yaada qabaa yaadni isaa hundi kan milkaa'ee haa ta'u kaayyoon isaa hundi kan galma ga'ee haa ta'u bara kana hunduma keenya fuuyyuu egaa gammanumaan baga bara haaraa 2018 geessan isiniin jechuun barbaada Itoophiyaa guutuudhaaf jechuudha. Barri kuni bara haaraadha akka Itoophiyaatitti akka biyyoota biraatitti illee Desembarii 25 dha barri haaraan kan dhufu akka Itoophiyaatitti immoo addisii namati yookiin New Year's bara kana guyyaa borbooda jechuudha. Guyyaa borbooda ji'a tokkoffaa guyyaa tokkoffaa ji'a tokkoffaa bara 2018 ta'a jechuudha. Barri kun hunduma keessanii bara gaarii bara badhaadhinaa bara jaalalaa bara gammachuu bara firiin hojii keessanii galma itti argatu dadhabni keessa firii argatu isiniif haa ta'u isiniin jedha hunduma keessanii warroota hordoftoota viidiyoo kana taatanii fi egaa viidiyoo makkee dhugaa baay'ee natti tolee jira baay'ee jaaladhee jira hundi keessanillee akka jaalattan abdiin qaba baay'ee namatti tola namni tokko fageenyarraa jaalala fageenyattirraan haala kanaan dhufee haala akkatti wal gammachiisuun baay'ee namatti tolaadha kanneen kan ta'u ka parsantii 100 keessaa parsantii 25 kun immoo akkasuma qilleessa irratti kan milkaa'u jira kan milkaa'u dhabu jira egaa jaalalli isaanii jalqabaa kaasee hanga ammaatitti sabiraayisidha wantoota adda addaatiin wantoota fakkeenyota fakkeenya Oromoo guutuudhaaf fakkeenya shamarran Oromooti akkasumas fakkeenya dhiirota Oromooti kan ta'udha kan isaan nutti argisiisaa jiranii dhugaa waan ajaa'ibaati baay'ee itti gammannee jira inni ka haala maatiitiin biyyatti kan godhamee viidiyoon dhiyoo kana kan gadhiifame akkasumas immoo YouTube Kaayirootti ibsaan deemee kan godhamee sirba wajjin har'a kan argineeti jirra bakka kana hundumaa nu argisiise dhugaa ibsaa fi ibsishaan waan ibsaa fi maakiin waan ajaa'ibaati kan hojjetanii kun egaa maaliif namoota biraatiif fakkeenya nama ta'anii jedheetinan yaada waan baay'ee dhugaa rabbii itti baay'ee itti gammade horaa bulaadha hamtuu isinirraa haa qabu gaariin isin hin darbini yaraan isin argin jechuun hin barbaada. Gamanumaan amsikoo ibsaa fi makiin bakka gammaddanii bakka guyyaa kanas argitanii guyyaa gaa'ila keessanittis immoo akka arginu abdii qabna guyyaan gaa'ilaa ka haala adda ta'een kan uummanni jaalattoonni yookiin faamiliyoonni keessan haala adda ta'een eegati kan jiru guyyaa sanis immoo rabbiin nama wajjin arginu nu haa taasisu viidiyoon har'aaf qabadhe isinii dhiyaadhe sumarratti xumuraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii galgala gaariin isiniin jira viidiyoo hojjechuudhaaf osoo hin ta'in makkii fi ibsishaa yuutuubii isaaniitirra galee argee gammachuu nama tokko laalee callisuun natti ulfaata nama jaalattu tokko keessattuu nama dinqisiifattu tokko irraa dubbachuun dirqama waan ta'eef viidiyoo kana akkuma ta'etti walitti qaqqabee isinii dubbachaa jira iddoon dogongoratti dhiifama isiniin jecha galgala gaarii.